mootummaan federaalaa karaa diinagdeetiin nu dadhabsiisuudhaaf Tigraayitti hanqina baajataa akka mudatu taasisee jechuudhaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa feestivaala amantii Aksuumitti taasifame irratti dubbate. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa rakkoolee adda addaa naannichaa keessa jiranitti qorannoo fi qo'annoo garaagaraatiin jijjiiramoota garaagaraatiif bu'aa qabeessa ta'uudhaan akka hojjetu ifoomse. Manni marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa tajaajilli hajjii kan bara 1447 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kanneen kafaltiin hajjii kan bara dabreerra qabaranaaf fooyya'aa ta'uu hubachiise. Naannoo Tigraay keessatti erga waraanni jalqabee as lakkoofsi namoota dhibee HIV/AIDSiin qabamanii dhibbeentaa 3 dabalaa jiraachuusaa ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenyaa har'aati bal'ina oduu teenyaa dhaguudhaaf guutuu egeree miidiyaa hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Baajanni mootummaan federaalaa nuuf ergee ji'a lama kaja'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa Tigraayitti duguggaan shanyii waggaa 5 dura labsamee akka ture ibsuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa waraana kana xumure erga mallattaa'e waggaa 3 ta'uu hubachiise. Haa ta'uuti malee waliigaltichi waggaa 3 kan guute ta'ullee tumaallee waliigaltichaa guutumaa guututti hojiirra hin oollee jechuudhaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa dubbate. Mootummaan federaalaa bu'uura waliigaltee kanaatiin furmaata barbaaduu dhiisee gara dhiibbaa diinagdee uumutti ce'ee jechuudhaan baay'ata mootummaan federaalaa naannoo Tigraay Ramadis keeketi jira. Deeggarsi baajataa mootummaan federaalaa naannichaaf ergame ji'a lama ta'uu isaa akka fakkeenyatti kaasuudhaan kanaaf ammoo hojjettoonni mootummaa naannichaa baatii lamaaf mindaa isaanii fudhannee jechuudhaan dubbate. Gama bulchiinsa Tigraayitiin rakkoon karaa nagaatii fi marii furamuu hin dandeenye akka hin jirre ibsuudhaan kanaaf ammoo marii karaa nagaatii fi furmaanni siyaasaa dursi akka kennamuuf yaamicha dhiyeessee jira. Tigraay abaalaatittis ta'ee naannoo Affaar Xoonsaaratti akkasumas magaalaa irratti yookaan yaaloo irratti yookaan ammoo beeraaleetti haleellaan ifatee fi dho'isaa raawwatamuun waliigaltii Piriitooriyaa kan cabsu ta'uu ni amanna kaja'u pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaadha. Bulchiinsi yeroo Tigraay fi uummanni Tigraay carraa nagaaf kenname hanga dhumaatti ni fayyadama jechuudhaan dubbate. Kana malees rakkoo Tigraay keessa jiru kana laa qofa odoon taane kan keessollee jiraachuu ibse rakkoon keessoo Tigraay ammoo rakkoo alaatiif balaa guddaa ta'uu hubachiisee jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa rakkoolee adda addaa naannichaa keessa jiranitti qorannoo fi qo'annoo garaagaraatiin jijjiiramoota garaagaraatiif bu'aa qabeessa ta'uudhaan akka hojjetu ifoomse. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ofiin of bulchuufis hojiilee bal'aa hojjetaa jiraachuu isaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa Garramuu Hulluqaa ibsanii. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa Sadaasaa 19 bara 1988tti kan hundaa'e yoo ta'u erga bara saniitii kaasee roga barnoota garaagaraatiin naannolee Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti lammiileen Oromoo hundi gosa barnoota barbaadatan ga'umsaan akka argataniif kennaa turuun isaa kan yaadatamudha. Yuunivarsiitichi rakkoolee hawaasaa naannichaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuun qorannoo fi qo'annoon deeggaramu jijjiiramaa fiduuf qorannoolee bu'aa qabeessa ta'an hedduu taasisaa jiraachuu isaa kan ibsan yoo ta'u dabalataanis naannoo Oromiyaatiin alattis dhaabbilee adda addaa biyya keessa jiranii fi gama qorannoo fi qo'annootiin deeggarsa taasisaa jiraachuu isaa ibsamaa jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa akkuma yuunivarsiitiiwwan biyyattii biroo ofiin of bulchuuf hojiilee adda addaa hojjetaa jiraachuu kan ibsame yoo ta'u adeemsaan gammaa jiruun dhibbeentaa 40 galii ofii of danda'uu irra gahee jiraachuu isaa ibsamee jira. Adeemsa kana guutumaan guututti waggoota muraasa keessatti xumuramee tarsiimoo adda addaa bocatee hojii irra oolchaa jiraachuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Garramuun ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojii baruu fi barsiisuu irra darbee hojiilee tajaajila hawaasummaa hedduu kennaa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u kanneen keessa manneen harka qalleeyyii deebisee ijaaruu, meeshaalee deeggarsaa barnootaa gumaachuu fi dubartoota rakkoolee adda addaaf saaxilaman gama leenjiitii fi deeggarsaa meeshaaleewwan garaagaraa taasisaa jiraachuu isaa kan ibsaman yoo ta'u yeroo dhiyoos yuunivarsiitiileen hedduun isaanii of danda'anii akka of bulchaniif ministeerri barnootaa murteessuu isaatiin hordofee yuunivarsiitiileen akka yuunivarsiitii Finfinnee, yuunivarsiitii Haramayaa, yuunivarsiitii Hawaasaa fi yuunivarsiitiileen biroo ofiin of danda'uu isaanii bara kanarraa kan labsatan yoo ta'u yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaatis hojiilee gara fuulduraatti hojjetuun akka ofiin of danda'u hojjetaa jiru ifoomee jira. Yuunivarsiitichi akkuma waliigalaatti lammiilee 65,000 sadarkaa barnoota adda addaatiin leenjisee baasee jiraachuu isaa kan ibsame yoo ta'u yuunivarsiitichi sagantaa barnoota digirii irraa kaasee haga PhD'tti barsiisaa jiraachuu isaas ifoomee jira. Manni marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa tajaajilli hajjii kan bara hijiraa waggaa 1447 kan bara dabreerraa gabbu'aa ta'uu fi kan bara dabarre fooyya'aa ta'uu
ibsa kanneen beesse. Itti aanaan pirezidaantii mana marii olaanaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Abdul Karim Sheek Badruddin ibsa miidiyaaleef kenneen manni marii olaanaa gaafii musliimoota diiyaaspooraa deebisuudhaaf tattaaffii taasisaa jiruun fedhii musliimonni karaa biyya isaaniitiin hajjii raawwachuuf qaban furuuf marsaa dhumaarra gahuu ibsite jira. Manni marii olaanaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa tajaajilli hajjii fi bakki jireenyaa haala sirrii ta'een mirkaneessuudhaaf wiirtuuwwan galmee teekinooloojiitii fi humna namaa ogummaa qaban gurmeessuu dabalatee hojiiwwan qophii hedduu hojjechaa akka ture manni marii kun ibsite jira. Kana malees manni marii dhimma Islaamaa Itoophiyaa kun kenniinsi tajaajila hajjii fi bakka jireenyaa ammayyeessuun alatti dhaqqabinsa bareedaa fi haala fooyya'aa qabu taasisuudhaaf hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru hoggaa ta'u humni bittaa qarshii irrachuurraa kan ka'e gatiin tajaajilaa fi bakka jireenyaaf kafalamu haalaan akka hin daballe hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamuu isaatis ibseeti jira. Manni marii kun caalbaasii banaa baasuun dhaabbileen Suudi Arabiyaa tajaajila kennan bal'inaan akka dorgoman kan ayyamameef hoggaa ta'u kunis gatii doolaalaa akka gabbu taasisee jiraachuu hubachiiseeti jira. Kana malees sharafni birrii Itoophiyaa doolaalaa wajjin wal bira qabamee hoggaa laalamu kan bara dabreetii wajjin wal bira qabamee yoo laalame sirni hajjii raawwachuu bara dabreerra kabaranaa laafaa ta'uu isaatiin kafaltiin tajaajila hajjii gama qarshiitiin akka dabalu dirqisiisuus hubachiiseeti jira. Haaluma kanaan tajaajilli hajjii kan bara dabreerra doolaalaa 693 irra tullee gatiin kun gara birrii Itoophiyaatti hoggaa jijjiiramu gara 700 fi 40tti ol guddachuu kan danda'u sababa laaffisuu birrii qofaan akka ta'e hubachiiseeti jira. Manni marii olaanaa hawaasa musliimaa muddee takka bara 2025 guyyaa irraa eegalee odeeffannoo sobaatiin hawaasni musliimaa burjaaja'uu odoon taane iddoowwan galmee hundatti galmaa'uu akka danda'anis yaamicha dhiyeesseeti jira. Naannoo Tigraay keessatti erga waraanni jalqabee as lakkoofsi namoota dhibee HIV AIDSiin qabamanii dhibbeentaa 3 dabalaa jiraachuusaa ibsame. Kanaan gamattis waraana naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa gidduutti gaggeeffamaa jiruun reebicha, saamichaa fi ajjeechaawwan garaagaraa raawwatamaa jiraachuu isaa akkuma itti fufeetti jiraachuu isaa ibsamaa jira. Naannoo Tigraay keessatti erga waraanni kun jalqabee lakkoofsi namoota HIV'n qabamanii dhibbeentaa 3 dabaluu isaa biiroon fayyaa naannichaa kan ifoomse yoo ta'u gabaasa qorannoowwan onkololeessa bara 2017 irraa kaasee hanga adoolessa bara 2018 gidduutti gaggeeffameen naannichatti lakkoofsi namoota HIV'n qabamanii dhibbeentaa 3 daballee agarsiisuu isaa ifoomee jira. Daayirektarri damee ittisaa fi to'annaa HIV addunyaa waajjirichaa kan ta'an obbo Fisaa Imaanee akka TV naannichaatti himanitti naannichatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii waraanaan dura dhibbeentaa 1.43 akka turan himuun erga waraanni hammaataa naannicha keessatti dhufe hanga ammaatitti lakkoofsi namoota HIV'n qabamanii dhibbeentaa 3 dabalaa dhufaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namoota vaayirasichaan qabaman keessa harki guddaan hojjettoota mindaa guyyaa argatanii fi qonnaan bultoota ta'uu kan himan yoo ta'u kanaan gamattis dubartoonni gudeeddaawwanii fi miidhaawwan garaagaraatiif saaxilaman irra caalutti dhibee kanaaf saaxilamoo ta'uu isaanii dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun waraana naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay daangaawwan irratti raawwatamaa jiruun aanaa Raayyaa keessatti reebicha buttaa fi saamichi garaagaraa raawwatamaa jiraachuu isaa ifoomee jira. Kanuma wal qabatee buttaawwan saamichaa fi ajjeechaan kunniin eenyummaa fi ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'uudhaan namoota irratti raawwatamaa jiraachuu kan ibsame yoo ta'u irra caalaan miseensota tiikaa bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay fi humnoota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa irraa socho'anii hawaasa nagaa irratti akka raawwataa jiranis himamaa jiru. Magaalota akka Lamataa qofaa keessatti torbee darbee keessa dargaggoonni 2 ta'an walitti aansuudhaan ajjeefamuu isaanii kan himame yoo ta'u kanaan gamattis bulchaan chaatii fi abbootiin amantaa 2 butamuu isaanis himamaa jira. Gochoonni safuu hawaasa cabsanii fi miidhaawwan garaagaraa hawaasa irratti geessan keessumayyuu godina Raayyaa fi aanaawwan akka Lamataa keessatti bifa garaagaraatiin raawwatamaa jiraachuu kan himame yoo ta'u kanuma wal qabatee lafa aanaawwan gidduu yookaan godinoota naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa daangessan gidduutti hawaasni argamu bal'inaan miidhamaa jiraachuu isaanii ibsamaa jira.